Egaa akkuma baratame arras waan irraa ilaallu gabaa gurraacha yookiin hawwaala akkasumallee Itiyoo Black Market jechuudha. Egaa guyyaadhaan daqiiqaa sekendii keessatti jijjiirama qaba jechuudha. Maaliif yeroo maallaqa keessan ergattan dumbulloon sumunii walirra yoo isinii teesse 5,000 irraa 6,000 irraa 1,000 irraa 2,000 irraa bu'aa argattu jechuudha. Dumbulloo sumuniin qaldii miti jechuudha. Yoo haadha keenya abbaa keenyaaf ashaboo buna binnee fi eebba arganna jechuudha. Kanaaf qaldiittiin ilaalina ishee saantiba irra jirtullee jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafni guyyaa har'aa jechuudha. Iddootti birrii tokko dabalee jira. Iddootti birrii lama dabalee jira. Iddootti saantiboota dabalee ni jira jechuudha. Isa kaleessa waliin wal bukkee qabnee yeroo ilaallu jechuudha. Garaagarummaa ni qaba. Akkasumallee immoo viidiyoo yeroon ani isinii ejjedhu jechuudha. Ragaa waliin malee akkasumattumaan argeemaaf laayikii barbaacha yookiin immoo sabskiraayib barbaacha isinii ejja osoo anin taane ragaa wajjiniin iskiriinshuut godhee irra isinii kaa'a. Garuu iskiriinshuutiin kun baay'ee bilbilana jalaa guuchisa jechuudha. Hanga ijoollonni baranitti hanga tokko irra isinii goggodha. Waliinis nama dhaha jechuudha yeroo irra goggodhani. Biyyoota kana hundaa yeroo sarchi godhee amma biyyoota kana hundaa haqee irra goggodhu xiqqoo waliin nama dhaha jechuudha. Kanaafuu hanga naa danda'ame irra isinii godha jechuudha. 2, 3, 4 yoon irra isinii godhe akka viidiyoon kiyya dhugaa irratti hundaa'e ni beektu jedheetiin abdiin qaba jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas obboloota koo amantaa biraa taatanii na hordofaa jirtan rabbiin lafa jirtanitti isin haa eegu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri mana koof haaraa har'a taatanii har'a reefu dhuftan sabskiraayib yoo gootanii yeroo hundumaa viidiyoo yeroon gadi lakkisu isin bira ga'a jechuudha. Kanaafuu warri immoo viidiyoo koo daawwattan martiin keessan hundi keessan jechuudha. Akka laayik osoo hin godhiin bira hin darbine namni viidiyoo kana dhaggeeffatu laayik godhii dhaggeeffadhu. Yoo laayik gootanii buus ta'ee namoota biraa ga'a kaan bira ga'a jechuudha. Namni yoo itti fayyadame gaarii akka saba warra kaaniitti dhugaa sabni warri kaan wal jajjabeessu. Akkasumallee immoo afaan keenyaan nuti viidiyoo moor baay'ee namoonni irratti ejjetan hin jiran, garuu afaan biraatii yoo ilaaltanii tokkoon namoota irratti ejjetu jechuudha. Keenya garuu moor baay'ee wal biraan geessisaa hin jirru jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Ameerikaa doolaarri irraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 123.28 oolee jira jechuudha. Isa kaleessaarra moor har'a baay'ee dabalee jira. Kaleessa fakkeenyaaf 122.77 ture jechuudha. Har'a laalaa 123.28 oolee jira. Iskiriinshuutii irra ilaalladha. Iskiriinshuut godha. Akkasumas viidiyoo kaleessa waliin wal bukkee qabaatee ilaalaan isiniin jedha. Inni itti aanu immoo Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 403.86 oolee jira jechuudha. Kaleessa 402.40 oolee jira. Innillee birrii tokko ol dabalee jechuudha. Qaldii miti birriin tokko har'a qaldii miti jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ol ka'aa adeema. Akkasumallee Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko guyyaa kaleessaa ture 81.81 ture. Garuu guyyaa har'aa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 82.3 oolee jira. Innis ol ka'eetiin jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa jechuudha 145.68 oolee jira jechuudha. Inni kun saantibuma dabale. Saantiba meeqa dabale? Saantiba 23 jechuudha. Kaleessa fakkeenyaaf 145.46 ture. Kanaaf saantiba 23 dabale jechuudha. Akkasumallee Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa kaleessa 90.38 ture. Har'a garuu 90.75 oolee jira. Innis har'a saantiba 40 akkas in dabaleera jechuudha. Waan qaldii miti. Saantibootuma kanatu walitti fuffunaaname gara birriitti qayyarama jechuudha. Akkasumallee yuuroodha inni itti aanu. Yuuroon tokko jechuudha guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 136.43 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 161.83
39 oolee jira. Akkasumallee chaayinaa heewaaniidha. Chaayinaa heewaaniin tokko karaa gabaa gurraachaa 17.35 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa jechuudha. 33.57 oolee jira. Kaleessa fakkeenya yoo argitan 33.38 oolee jira. Innillee saantiba dabaleetiin jira jechuudha. Kanaaf iskiriin shuutii irra ilaallachuu ni dandeessu. Iskiriin shuutii irraan isinii kaa'a saa har'aa jechuudha. Akkasumallee Olmaan Riyaaliidha. Olmaan Riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 320.28 jechuudha. Baay'ee dabalee jira. Inni kaleessa fakkeenyaaf Olmaan Riyaalli tokko 318.74 ture. Har'a garuu 320.28 jechuudha. Gara birrii lama dabaleera jechuudha. Baay'ee ol ka'ee jira dhugaa namatti tola. Akkasumallee Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa 33.20 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko guyyaa har'aa 173.67 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaariidha jechuudha. Bahreen diinaarri tokko guyyaa har'aa 327.30 oolee jira jechuudha. Innillee har'a gara lamaa olii dabale jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa 325.73 oolee jechuudha. Har'a garuu 327.30 oolee jechuudha. Lamaa ol dabale birrii lamaa ol jechuudha. Namoonni birrii baay'ee qabdan baay'ee achi sinii buta jechuudha. Akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaaliidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaa har'aa 32.83 oolee jira. Fakkeenya kaleessa 32.65 oolee jira jechuudha. Innis saantibootuma dabaleetiin jira. Garuu akka daldalaan ani har'a gaafa itti daldalan jechuudha. Namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'ee 32.65 sinii ergina jedhe 32.65 sinii ergina jedhe daldalaa yeroon gaafadhe jechuudha. 32 ishii jedhanii hin erganii jechuudhaan sin garramu baay'ee gatiisaa gadi buusanii jiru. Hedonnoo maaliif akkasaan akkasti gochaa jiran jechuudha. Namoonni maallaqni keessan xiqqishuu ta'e immoo 33 jechuudha. Yeroo isiniin jedhu tokkotu 33 miti. Yeroo hundumaa irra deddeebi'ee isinii dubbadha. Yeroo irratti fudhadhee fakkeenyaaf namoota har'a reef gara chaanaala kiyya dhufanii isaanii galuu dhiisuu danda'a. Sanaaf jedhee irra deddeebi'ee dubba'a jechuudha. Kanaaf immoo namoonni isinii galeeru jechuudha. Akkanatti hin gufanneen barbaada. Maaliif nu galee jira har'as borus maaf nutti dubbatti hin jedhiina. Warra hin galleefiif jedheetaniin kanan irra deddeebi'ee dubbadhu. Saudi Arabiyaan akka biyyoota warra kaanii tokko tokkoon isiniif hin ergamu kanani jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'e jechuudha. Hanga 4,000 hanga 5,000 ta'e 32.65 ergattu jechuudha. Fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaatan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu jettanii immoo 32.65 jettanii ni argatu. Akkasumas immoo namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo hanga 500 qabaatan fakkeenya 500 yoo qabaatan 500 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jettanii argattu jechuudha. Egaa yoo viidiyoon ko isinitti toleera ta'e immoo laayik sheer godhaa hiriyoota keessanitti immoo laayikiin dagatiina turtii gaarii isiniif haa ta'u.